Online mara teessanii waan barbaadan fayyadamtanii akka namni online WhatsApp irratti, online Messenger irratti, online Imo irratti, online Telegram irratti gonkumaayyuu akka isin argine yoo barbaadan aappii kana gabbuufadhaati itti fayyadama. Egaa daawwattoon kiyya aappii kana akka namni baay'een argee itti fayyadamu viidiyoo kan like share gochuun jalqabaan afaan duraan hordofa. Hayya daawwattoon kiyya aappii kana gabbuufachuudhaaf as Google Chrome keessa ni galtanii achi booda bakka searching irratti tokko click ni gootu achi booda bakka searching irratti gola Oromiyaa tanii barreessanii gola Oromiyaa achi booda gola Oromiyaa kan jalarra sini baasirratti tokko click ni gootu ammallee asirratti gola Oromiyaa kan johan tokko click ni gootu ammallee haala kan sitti fidaa asirratti icon searching irratti tokko click ni gootu bakka searching irratti qubee ma sa ja barreessanii achi booda searching fuuldura sanatti click gootu search gootu achi booda haala kana suuraa kana fidaa suuraa kana tokko click ni gootu achi booda aappicha gabbuufachuudhaaf yeroo lutaa gaddeemtu lutaa moodeemtu manumaati achi booda dhumarratti qalamadii maanaan kan barraa aappii as tuqaa buufadhaa kan jalatti daawunlood jetturti daawunlood kan tuqxaniiti aappii kana bilbiloo keessatti gabbuufatanii hayya daawwattoon kiyya aappii gabbuufatanii yeroo galtan aappiin kana haala kana isin baname jechuudha egaa haala kana isin baname WhatsApp irratti irratti ni guutuu Messenger irratti ni guutuu Telegram irratti ni guutuu Imo irratti ni guutuu achi booda next kana click gootu hayya daawwattoon kiyya achi booda kun aappiin haala kana isin baname jechuudha booda message namni WhatsApp bin isin ergu Messenger an isin ergu Telegram an isin ergu Imo isin ergu hundi asirra dhufa jechuudha isin aappii kana galtanii message namaadhaa ilaaltanii yoo barbaadan deebiftanii yoo barbaadan ammoo ilaaltanii dhiisuu dandeessan garuu namni immoo online irratti isin argu akkasuma message sun illee ilaalamee jira hin jedhu nama